Nagaan Waaqayyo bakka jirtanitti isinaa qaqqabuu maatii yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu bakka jirtanitti biyya jirtanii fi mana jiraattan hundumaa keessatti ayyaanniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jira. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoon galannaa ta'u anis fayyaa kootii Waaqayyo halkanis guyyaas daqiiqaaf sekondiitti eegumsi isaa otoo nurraa adda hin bayin eegumsi isaa nuuf baay'atee araarri isaa nuuf baay'atee kunoo nama har'aa taanee wal arginee jirra. Waan Waaqayyo araarri isaa nuuf baay'atee fi hannuti har'a wal agarre jaalalli Waaqayyo waan nu baay'atee fi tolli Waaqayyo waan nu baay'atee fi araarri Waaqayyo waan nu baay'atee fi namni tarii jabina kootiin cimina kootiin beekumsa kootiin qabeenya kootiin fayyaa argadhe yoo nagaye kan jedhee yaadu yoo jiraate baay'ee dogoggoreera. Anaaf isin garuu warri Waaqayyoon qabnu humna Waaqayyoo malee jiraachuun akka hin danda'amne ayyaana Waaqayyoo araara Waaqayyoo malee jiraachuun akka hin danda'amne daqiiqaaf sekondii keessatti libsuu ijaafillee too ija isaa nurraatii fudhatee Waaqayyo lafti kun sekondii keessatti akka isheen baddu nutti hima macaafa Iyyoob keessatti jechaadha. Iyyoob kan inni dubbatu keessaati otoo sekondii tokkoof daqiiqaa tokkoof ati ija kee lafa kanarraatii fudhatte foon qabeessi hundumtinuu libsuu ijaatti bada ture. Eenyu balleessa? Diina keenyatu balleessa jechuudha. Isa waaqarraatii gannitti darbatame kana Luusfer kun sekondii tokko keessatti biyya lafaa kana balleessuudhaatii fi halkanii guyyaa tattaafata ture. Garuu Waaqayyo keenya waan nu wajjin jiruutii fi homaallee nu argachuu hin dandeenye. Nu balleessuu miti nutti hiikuu gaadidduu keenya irra dhaabbachuu hin danda'u. Waaqayyo kanaan nu ga'eera maqaan isaa galateeffamu jedha. Kanaaf yaa obboloota koo har'amee macaafa qulqulluu keessaatii macaafa faarfannaa boqonnaa 51 bira sinan geessa. Har'a 51 boqonnaa 51 yoo ilaaltan eessa akka jirru of ilaalla. Nuyi maal akka taane of nu agarsiisa nutti hima. Dhuguma nuti hammam of ilaallee beekna laata? Hammamis immoo of arginee beekna laata? Daawit maal jedhe? Dhuguma gaabbiidhaan Daawit gara Waaqayyootti kan inni deebi'e keessaati kitaaba qulqulluu keessatti ergaan guddaan isa kanadha. Yaa Waaqayyo ani si yakkeera'oo jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 51 lakkoofsa 4 irraati ani suma duwwaan yakke suma duwwaa sin gaddisiise cubbuun koo amma bantii Waaqatti ol tuulameeraa'ooti ati namaari yaa Waaqayyo jedha. Waaqayyo dhiisuu akka inni danda'u akka inni maaruuf danda'u gara Waaqayyootti dhiyaate kitaaba qulqulluu keessaa Daawit akka nama Waaqayyooti kan jedhame keessaatii nama tokko jechuudha. Han akka Daawit akka garaa Waaqayyoo kan ta'e Waaqayyos nama akka garaa koo kan inni jedhe Daawitiitiin ala namni biraan akka inni hin jirredha jechuudha. Hundumtuu cubbuu keenyaatiif hin himanna gara Waaqayyootti hin deebina hin kadhanna. Garuu Daawit garaa qulqulluu yakka koo bareera'oo cubbuu koos beekeera'oo kan hin yakke suma qofaadha jedha. Meeqan keenyatu cubbuu keenya beekeera laata? Meeqan keenyatu yakka keenya Waaqayyoon yakkuu keenya Waaqayyo duwwaa gaddisiisuu keenya meeqan keenyatu beeka laata? Daawit cubbuu isaa bare eenyuun akka yakkes bare eenyuun akka gaddisiises bare. Anaaf isinis cubbuu keenya beekuudha qabna. Eenyuun akka gaddisiisne beekuu qabna. Eenyuun akka yakkine beekuudha qabna. Kan nuti yakkine nama kamuu miti. Tarii obboleessa keenya yakkine irra ta'uu danda'a. Obboleettii keenya yakkine irra ta'uu danda'a. Abbaa keenya yakkine irra ta'uu danda'a. Harmee keenyas yakkine irra ta'uu danda'a. Dhuguma yeroo yakkinu isaaniin kan yakkine nutti fakkaata. Kan nuti yakkine garuu Waaqayyoonidha. Maaliif Waaqayyotu ajaje waan ta'eetiif abboommii Waaqayyootiin obboleessa kee akka lubbuu keetti jaalladhu kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama biraa miti. Gooftaan keenya yeroo dubbate obboleessa kee akka lubbuu keetti jaalladhudha. Obboleessa qofaas miti. Obboleessi immoo obboleessa. Obboleessi haadha tokko irraatii kan wajjin dhalanne qofa jechuu miti. Nama ta'ee kan dhalate hundumtinuu obboleessa keenyadha. Nama kan ta'e hiriyaa keenya kan ta'e hundumtinuu obboleessa keenya ta'uudha beekuu qabna. Tarii obboleessa kana wajjin dhalanne wasiila keenyaan eessuma keenyaa yaaduu dandeenya. Garuu akkasitti miti sagalee Waaqayyoo hiriyaa keenya umuriidhaan gita keenya kan ta'e hundumtinuu obboleessa keenya akka inni ta'e. Gita abbaa keenyaa kan ta'e kamiyyuu abbaa keenya akka ta'e. Gita haadha keenyaa kan ta'e umuriidhaan hundumtinuu haadha keenya akka isheen taate akka haadha keenyaatti kabajuu akka qabnu akka abbaa keenyaatti kabajuu akka nuti qabnu qixa abbaa keenya kabajnuu fi abbaa keenya sodaannu akkasumas hiriyoota abbootii keenya qixuma akkasuma jaallachuu akka nuti qabnudha sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Obboleessa keenya akkas gochuudha qabna. Phexros obboleessa isaatiin obboleessi koo yoo meeqa yoon isa yakke si'a torba moo meeqa yoo yakkedhan cubbuusaa isaaf dhiisa jedhee dubbate. Gooftaa gaafate. Gooftaan garuu maal jedhe? Si'a 77 iyyuu siiniin jedhu yaa Phexros jedhe. Si'a 77 iyyuu hin xiqqaata jechuudha obboleessa keenyaaf dhiisuudhaaf.
Kanaafuu yeroo yakkinu nuti obboleessa keenya miti Waaqayyo yakkine abboommii isa nutti kenne Waaqayyo yakkine yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedha ergaa Yohaannis keessaati yoo isa jaallanne abboommii isaa eegna Waaqayyoon jaallachuun keenya Waaqayyoof kabaja kennuun keenya kan nuti mirkaneessinu abboommii Waaqayyoo eeguudhaanidha. Ganamaa galgala jilbeeffannee sagaduu qofaatiin miti. Ganamaa galgala faarfannaa sagalee bareedaa qabaanneetiif miti. Waaqayyo fuulduratti nuti Waaqayyoof jaalala kan nuti agarsiifnu jaalala isaa kan nuti agarsiifnu abboommii isaas eeguudhaani. Waan Waaqayyo nuun jedhe sana gochuudhaani godhi kan inni jedhe goonee kan inni hin godhin jedhe immoo dhiifnee yoo argamneetiif Waaqayyoof ulfina kennuu keenya agarsiisa. Kanaaf amantiin gocha malee du'aadha kan jedhe ergaa Yohaannis keessatti kana hojii gochaan kan hin deeggaramne amantiin ofiisaatiin du'aadha jedha. Amantiin gochaatiin kan inni agarsiifamu jechuudha. Gochaan kan agarsiifamu maayinni abboomamuutiin godhi kan jedhame gama tokkoon hin hatiin otoo inni jedhu nan hata yoon ta'e hin ajjiin otoo inni jedhu nan ajja yoon ta'e hin ajjeesiin otoo inni jedhu ajjeesaan oola yoon ta'e amantii of keessaan qaba jechuudhaaf hin danda'u. Egaa kanaafi kan inni jedhe Daawiti abni yakka koo beekeera kan inni yakke sumaani kan inni gaddisiise sumaani cubbuu koo bareera ofirratti bareera suma duwwaan yakke suma duwwaadhaan gaddisiise yaa Waaqayyo cubbuu koo na dhiisi naaf dhiisi na maari kan inni jedhe yaa obboloota koo cubbuun keenya isa kam ilaata beekuu qabna isa kamiitiin Waaqayyoon gaddisiifne iddootti kufne iddoo dadhabina keenya iddoo cimna keenya beekuudha qabna hin beeknu yoo taane akka Daawit araara argachuu hin dandeenyu jechuudha. Cubbuu keenya beekne ani beekeera cubbuu koo yaa Waaqayyo na maari sumaanan yakke sumaanan gaddisiise jechuu qabna jechuudha. Guyyaa sanbataatti Yesuus otoo inni nama fayyisuuti Fariisonni yeroo kamiyyuu Kiristoosiin hammeessuu qofaatiin kan beekaman Kiristoosiitiin himachuudhaan hammeessuudhaan kan beekaman Fariisonni guyyaa sanbataatti nama fayyisee ka isiree kee baattadhuu galiidha. Argitanii namichi kun kan inni gochaa jiru. Kan inni gochaa jiru guyyaa sanbataatti kan ta'uu hin qabne gochaa jiraam jedhanii yoggaa isaan himatan maal jedhee deebiseefiin isin keessaa harreessaa hallayyaa guyyaa sanbataa hallayyaa buutee kan guyyaa sanbataa hallayyaa keessaan baafne jiraa'o. Karaa gara biraa immoo cubbuun keessii dhiifameera ka isiree kee baattadhuu gali jechuu moo fayyiitti gali jechuutu filatama. Akkas jedhee gaafate cubbuun keessii dhiifameera yeen kan jedhu Yesuus kuni akka waaqaatti of ilaalee aangoo maal qabaayyuuti inni ittiin hammeessaa turani cubbuun sii dhiifameera jechuun akka cubbuutti ilaalamaa ture Kiristoosiin akkatti himachaa turani hadheessaa turani. Har'as kan nu hadheessan baay'eetu jira. Faarfannaan nuti faarfannu kan ittiin nu hadheessan baay'een jiraachuu danda'a. Wangeela nuti lallabnuun kan nu hadheessan baay'eetu jiraachuu danda'a. Fariisonni baay'eetu jira naannoo keenya. Fariisonni baay'eetu jiru ollaa keenya. Ollaa keenya kan jiran fariisonni kun karaa kamiinuu nu hadheessani. Cubbuu keenya isa irraa nu fayyisuu danda'u Kiristoos qofaatti dhufneetu himanna jechuudha. Ani cubbuu koo bareera yakka koos bareera kan inni yakkessumaanii Waaqayyoon qofaadha yakkineem abboommii isaarraa yoo kaanne kan inni nuun jedhe yoo gochuudha baanne Waaqayyoon yakkine nama kam biraan iyyuu miti jechuudha. Cubbuu keenya beeknee Kiristoositti yoo himanne Kiristoos nuu dhiisuudhaatii fi ammallee fannoon sun mallattoon fannoo sanaa cubbuu keenya nuu dhiisuufi malee akkasumatti miti. Namni qulqulluun lafa kanarra hin jiru. Hundinuu yakkaniiru. Galata Waaqayyoos dhabaniiru jedha. Galata Waaqayyoo dhabneerra, yakkineerra, gaddisiisneerra Waaqayyoon. Kiristoos kanaaf nuu du'e. Amma fannoo irratti kan waraanaa oollummoo baay'een keenya jirra jechuudha. Amma madaasaa kan tuttuqaa oollummoo baay'ee keenyatu jira jechuudha. Madeessuu kana haa dhiifnu. Amma madeessuu kana haa dhiifnu. Amma yakkuu kana haa dhiifnu. Akkuma Yaaqoob ergaa Yaaqoob keessatti dubbatame maal jedha isinitti fakkaate? Booyyeen dhiqattee amma kan akkuma gangalattu namni cubbuu isaatti amma himatee ammas ittuma deebi'ee achi keessatti kufu hammuma booyyee sanaati jedha. Amma keessatti gangalachuu haa dhiifnu jechuudha. Kiristoos al takkaa nuuf fannifameera. Al takkaa cubbuu keenya irraa nu fayyiseera. Nu fayyiseeraan kun isa inni du'e sana ittiin kan of janyu miti. Irraa deebi'u namummaa haaraa uffadhaa jedha mitiire. Namummaa moofaa ofirraa buufnee namummaa haaraa sana uffachuudha qabna. Haarofnee irra Kiristoosiin. Namni Kiristoosiin of keessaa qabu immoo biyya lafaa faana hidhata walitti hin qabu. Biyya lafaarraati gaggeeffamneerra jechuudha. Biyya lafaa keessaatii hidhata hin qabnu waan ta'eef hojii biyya lafaa dhiifne gara Kiristoositti deebinee akka Kiristoos jiraachaa ture sanatti jiraachuudha qabna. Phexros maal jedhe? Ani Kiristoosiin fakkaadheera isinis immoo ana fakkaadhaa jedhe. Fakkeenya isiniif ta'eerraadha. Nuyi
fakkeenya ta'uu qabna jechuudha. Soogidummaa isaa of keessaa yoo dhabe maaliin midhaare gadi baafamee gatama malee hanga jedhameefis kanaafi. Nuyi soogidda biyya lafaati. Soogidda biyya lafaa kana hadhaa'ummaa ishee kan midheessu dhamdhama kan itti kennu kiristaanotadha jechuudha. Anaaf isin ifa Kiristoos baannee jirra. Phaawulos akkuma dubbate warra Kiristoositti amananiif foolii jireenyaa, warra Kiristoosiin amanuu didan immoo foolii du'aa baanneetu deemnaa jedhama. Foolii du'aa baannee nuti deemnu kun maali? Lallabni keenya kun isaanitti firdiidha ta'a. Warra fayyaniif garuu fayyinadha ta'a. Warra dhaga'aniif dubbichaaf fayyina. Warra dhaga'uu didaniitiif garuu firdiidha itti ta'a. Foolii du'aa baannee deemna isaaniif kan jedhameefis kanaafidha jechuudha. Yaa obboloota koo, kanaafuu egaa hanga dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif gooftaan koo isinaa eebbisuun jedha. Ammallee warri viidiyoo kana dhageessan maatii kan hin ta'in har'uma kan argitan subscribe gochuudhaan maatii taatanii viidiyoo haaraa isiniif gadhiifnu ergaa waaqayyoo akka daddafee isin ga'uutii fi subscribe gochuu, warri maatii taatan immoo share gochuudhaan obboleessa keessaniitiif ittiin yoo geessan like yoo gootan namoota baay'ee ga'uu danda'a waan ta'eetiif kanaan sagalee waaqayyoollee lallabuu dandeenya jechuudha. Bakka jirrutti ga'een keenya ofii keenya lallabuudhaan lallaba adda addaa immoo share goonee obboloota keenyaatti ittiin ga'uudhaan koomentii gochuudhaan wal sirreessuudhaan sagalee waaqayyoo walitti lallabuun danda'ama waan ta'eetiif dhufaatii gooftaatiif gooftaan nu haa gargaaru. Dhiisuu cubbuu Kiristoos biraa isa argamu akka argannuutiifis waaqayyo karaa nuuf haa banu. Galatoomaan isiniin jedhaa. Har'aa fi viidiyoon keenya kun asuma irratti nu ga'a. Guyyaa biraa mata duree biraatiin nama walitti dhufnutti gooftaan isin wajjin haa ta'u. Eebbifamaan isiniin jedha.